Akkam jirtu daawwattoota keenya OBN International irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin an Alamaayoo Qannaati. Jijjiiramni aarsaa ilmaan Oromootiin dhufe akka duubatti hin deebineef yaada ce'umsaa qabaachuun tokkummaan hojjechuun murteessaa akka ta'e dura teessuun waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Las Vegas aadde Yoobdaar Jabeessaa himan. Akaaluu Baqqalaa gabaasa dabalataa qaba. Hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas keessa jiraatan tokkummaa cimaa akka qaban dura teessuun hawaasa Oromoo Las Vegas aadde Yoobdaar Jabeessaa himan. Hawaasi keenya baay'ee tokkummaansaa kan hawaasa gara biraadhaaf illee fakkeenya guddaa ta'uu qabudha. Aadaaf seenaa afaan keenyas ijoollee keenya barsiisaa jirra jedhan. Biyya kam keessa iyyuu haa jiraannu iyyuu malee lammii biyya kamiyyuu haa taanu malee Oromummaan keenya dhiiga keenya, Oromummaan keenya kennaa keenya ganamaadha. Oromummaan keenya eenyummaa keenya dagaagsuun immoo biyya ormaa jiraachuun keenya nu daangessuun qabu. Ijaa kanaaf ijoolleen nurraa dhalatanii Oromummaa nurratti quucaree akka nafneef afaan keenya dagaagsuu qofatoo hin taane Oromoon egaa bu'uura sirna gadaadha. Sirna gadaa keessa immoo aadaan jira. Aadaa sana keessa jaalalli jira. Tokkummaan jira. Walgargaarsi jira. Bultee Oromoo keessattis gaddaaf gammachuun jira. Bakka sanatti wal bukkee dhaabbachuu danda'uun keenya, wal gargaaruun keenya orma toon gaafatiin jechuudha. Wanta hundumaarratti wanta Oromoo guddisu hundumaarratti walitti dhufuun keenya ijoolleen keenya akka isaan nur jalatti arganii isaanillee gara fuulduraatti akkas godhanii fi waa sammuu isaanii keessa kaa'aa ture hamma yoonaatti hawaasa adda addaatu jira. Yeroo jalqabaadhaaf Oromoo qofatu magaalaa Las Vegas keessatti galma mataa isaallee qaba. Sagantaa irreechaa yeroo qabaannu, sagantaa adda addaa yeroo qabaannu, ummati walitti qabamuttidha kan nuun goonu. Aadaa keenya bal'inaanidha kan nuun beeksisaa jirru. Aadaa keenya beeksisuu irratti gahee guddaadha kan taphachaa jirru. Garuu gara fuulduraatti kana caalaa hojjechuudhaaf immoo karoorfannee jirra. Namoonni siyaasaa Oromoos tokkummaa cimsuu akka qaban dhaaman. Ummati nu darbee deemee jira. Dhalooti nu darbee deemee jira. Ummata tokkummaa isaa ijaaraa. Ummata akka inni walii galu godhaa. Safuu keenya kaleessaa hin dagatinaa. Yeroo namni wallalu walitti araarsaa malee ashaboo naqxanii wanta guddaa dubbii mi'eessuudhaan yookiin immoo ibidda tokkotti gaafa akka naqu waa bobeessinaan dhaamsa koodha. Sababiin isaas yeroo biyya keenya keessatti waan tokko ta'u anis keessan darbe waan ta'eef akkan itti guddadhe nan beeka waan ta'eef ilmaan Oromoo keessatti dhaladhee guddadhe waan ta'eef haati Oromoo mucaashee yeroo isheen deessee guddifattu bor ilma koo naa darbaa bor nama na godhaa jettee tokko dugdatti tokko fuulduratti baatteetu kan isheen guddifattu. Haadha Oromoodha kan isaan boosisaa jirani. Abbaa Oromoo tokkodha okkoo kan dhabsiisaa jirani. Manatti dukkaneessaa jirani. Laphee keessaa ibsaa dhaamsaa jirani. Adaraa yaa saba Oromoo, yaa abbootii siyaasaa Oromoo, tokkummaa uummata Oromoo ijaaraa, daldala siyaasaa dhiisaa, gaaffii Oromoo dhiyeessaa, yaadaan wal mormaa, wanta dubbiidhaaf nama fageessu yookiin wanta tokkummaa Oromoo diiguudhaaf jedhu dubbachuurraa of quusadhaa. Wanti isin dubbattanii gurra Oromoo baay'ee keessa jira waan ta'eef kana yaada keessa galchadhaa jedheen kadhachuu barbaada. Safuun Oromoo seegamuu akka qabu himan. Jecha safuu hin qabne, jecha safuu Oromoo leexuquu danda'u, jecha baay'ee nama qaanessu fa'aa yeroo fayyadaman argina. Kuni itoo dhaabbatee gaariidha isa jedhuun yaada dabarsuu barbaada. Ani immoo haadha ijoolleedha waan ta'eef akka haadha siinqeetti, akka haadhaatti, akka hangafaatti kana yeroon dabarsu narraallee eegama waan ta'eef nu wal kabajuutu nurraa bareedaa. Wal dhaggeeffachuutu nurraa bareeda. Yoo rakkinni jiraate wal qeequutu nurraa bareeda. Wal gorfachuutu nurraa bareeda waan ta'eef saba tokko keessa beekaan jira, wallaalaan jira, daa'imni jira, guddaan jira, jaarsi jira. Hundumti keenya akka umurii keenyaatti gahee nageenyaa bahuutu nurra jira. Wal dhaggeeffachuu danda'uutu nurra jira. Duudhaa eenyummaa keenya gadi cabsu, safuu keenya gadi cabsu kana dhaabbachuu qabaan dhaamsa koodha. Kan baay'eellee yeroo baay'ee na jeequu fi akka dhuunfaatti akka haadha tokkootti kan baay'ee nama saalfachiisu waan ta'eef
dhalootni amma keessumaa ol guddachaa jiru, ol adeemaa jiru, safuu Oromoo eeguu irratti geessaa taphachuun dirqama Oromoo maraa ta'uu danda'uutu irra jiran yaada jedhuun qaba. Hawaasnis jijjiirama dhufe tumsuu qaba jedhan. Wal hubannoodhaan gara fuulduraatti ce'uu qabna. Jijjiirama amma argame kana akka nurratti hin jigneef adaraa yaada ce'umsaa qabadhaati. Gaaffiin keenya akka deebi'u godhaa, tokkummaa keessan ijaaraa. Gaaffiin Oromoo hundumtuu deebi'uu danda'uutu irra jira. Lubbuu baay'eetu itti wareegame waan ta'eef waa'ee eenyummaa keenyaa ilaalchisee jechuudha. Pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir fi morkataan isaanii Riek Maachar guyyoota 100 keessatti mootummaa ce'umsaa akka hundeessaniif walii galan. Yuunaayitid Isteetsi gama isheetiin mootummaa ce'umsaa hundeessuuf guyyoota dheeressuu isaaniitti hin gammanne. Gabaasa maddeen garaagaraa mirkanaa Taaddasaatu qindeesse. Pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir Maardiitii fi itti aanaan isaanii duraanii Riek Maachar erga waldhabanii bubbulaniiru. Waldhabdeen aangawoota lamaan gidduutti uumame biyyattiin yeroo dheeraaf gaaga'amaa keessa akka turtu ishee taasiseera. Biyyoonni adda addaas dhimma isaanii gidduu seenuun walitti araaramanii biyyattii keessatti nageenya akka dhufuuf yaalaa turanis hin milkoofne. Akka gabaasa TGTN'tti erga ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad aangawoota lameen walitti fiduun rakkoo isaanii waliin akka hiikkatan gorsanii as abdiin dukkanaa'ee ture Sudaan Kibbaaf deebi'ee ifuu jalqabee ture. Aangawoonni lameen mootummaa ce'umsaa hundeessuun Sudaan Kibbaa waliin akka geggeessaniif waliigalteerra ga'anis turan. Ta'us Riek Maachar yeroon itti mootummaa ce'umsaa hundeessan akka dheeratuuf gaaffii dhiyeessanii turan. Waldhabdee biyyattii keessatti sababa hooggantoota lameeniin uumame furuuf aangawoonni lameen Ugaandaatti maluun marii taasisaniiru. Marii kanas dura taa'ummaan kan hoogganan pirezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveni yoo ta'an, mariin isaanis haala Sudaan Kibbaa keessa waldhabdee jiru hiikuun biyyattii keessatti nageenya fiduu irratti kan fuulleffate ture. Marii isaanii kanaanis aangawoonni lameen mootummaa ce'umsaa waliin hundeessuuf guyyoota 100 akka isaan barbaachisu irratti walii galan. Marii isaaniin booda pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveniin waliigalteen kun akka hojiitti hiikamuuf tooftaan hordoffii ni bu'uureffama jechuun toora Tiwiitarii isaanii irratti barreessan. Itti dabaluunis biyyoonni miseensa IGAD haala Dr. Maachar hubachuun waliigalteen kun hojiitti akka hiikamuuf biyyoonni addunyaa akka deeggaraniif tumsuu qabu jedhan jechuun CGTN gabaaseera. Yuunaayitid Isteetsi gama isheetiin aangawoonni lameen mootummaa ce'umsaa hundeessuuf waliigaluu dhabuu isaaniitti kan hin gammanne ta'uu ibsite. Akka gabaasa BBC'tti Yuunaayitid Isteetsitti bakka bu'aan hoogganaa dhimmoota Afrikaa Tiiboor Naashii pirezidaantii Saalvaa Kiiris ta'e mormaan isaanii Riek Maachar adeemsa biyyattii keessatti nagaa buusuu hoogganuuf namoota ga'umsa qaban ta'uu isaanii gaaffii keessa galchan. Yuunaayitid Isteetsi aangawoota nagaa buusuurra biyyattii keessatti walitti bu'iinsa akka babal'atuuf sababa ta'aa jiran irratti dhiibbaa kan cimsitu ta'us hubachiisan. Sudaan Kibbaa keessatti walitti bu'iinsi kan jalqabe bara 2013 keessa yommuu ta'u, kunis biyyattiin biyya of dandeesse erga taate waggaa 2 booda waldhabdee pirezidaantii biyyattii Saalvaa Kiirii fi itti aanaa isaanii kan turan Riek Maachar gidduutti mudateen ture. Sababa waldhabdee aangawoota lameeniin lammiileen biyyattii kumaatamaan lakkaa'aman du'aniiru, kanneen miliyoona 2 ol ta'an ammoo qe'ee isaaniirraa baqataniiru. Waraana waliinii waggoota 5 fudhatetti xumura gochuuf aangoo qooddatanii biyya waliin bulchuuf aangawoonni lameen hagayya 2018 waliigaltee waliif mallatteessanii turan. Hooggansa haaraa hundeessuuf yeroon xumuraa muddee 12 ture. Ta'us hooggantoonni lameen hanga muddee 12 kan ture marii Ugaandaa Kaampaalaatti ta'aniin guyyoota 100 achi dheeressuuf walii galan. Manni maree nageenyaa biyyoota gamtoomanii roobii darbe ibsa kenneen waliigalteen Sudaan Kibbaatti nagaa buusuuf mallattaa'e akka hojiirra ooluuf wantoonni qabatamaan hojiitti hiikamaa jiran kan hin jirre ta'uu ibseera. Kantiibaa magaalaa New York duraanii fi dureessi beekamaan Michael Bloomberg filannoo bara 2020 irratti akka dorgoman beeksisan. Filannoo pirezidaantummaa bara dhufu Ameerikaan filattuu irratti pirezidaantii Doonaald Tiraamp waliin dorgomuuf hanga ammaatti kaadhimamtoonni 17 dhiyaatanii jiru. Guutuun gabaasa kanaa akka itti dhiyaata. Yeroo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp aangoo gadhiisuu qabu jechuun qorannoon gaggeeffamaa jiru kanatti marsaa sadiif kantiibaa magaalaa New York ta'anii bulchaa kan turanii fi hojii daldalaatiin bu'a qabeessa kan ta'an Michael Bloomberg paartii warra Demokiraatii bakka bu'uun dorgommii pirezidaantummaa Ameerikaa bara 2020 irratti dorgomuuf fedhii akka qaban miidiyaaleetti himan. Dubbiimaan Michael Bloomberg akka himanitti kaadhimamtoonni paartii Demokiraatii bakka bu'uun Doonaald Tiraamp waliin filannoof dorgomaa jiran ga'umsi isaan mo'atanii darbuuf qaban gahaa miti amantaa jedhu qabu. Bara bulchiinsa Obaamaatti itti aanaa pirezidaantii ta'uun kan hojjechaa turan Joo Baayiden miseensi mana maree kutaa bulchiinsa Massachusetts Elizabeth Warren akkasumas kutaa bulchiinsa Vermontitti miseensa mana maree kan ta'an Bernie Sanders dorgommii pirezidaantummaa kanarratti warra hangafummaan dorgomanidha. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp hanga ammaatti dhimma kana ilaalchisuun ibsan kennine. Bloomberg nama umrii 77 yommuu ta'an dureessa beekamaadha. Hojii tola ooltummaa keessatti hirmaachuunis damee barnootaa, fayyaa fi gargaarsa birootiif maallaqa hedduu gumaachuun beekamu.
Maayikal Biloomberg dorgommii kaadhimamtoota kutaa bulchiinsa Alaabamaa keessatti Dimookiraatota gidduutti torbee kana geggeeffamu waliin ni dhiyaatu jedhamee eegama. Poolisiin Faransaay bakka qubannaa baqattootaa Paaris gama kaabaatti argamu keessaa baqattoota 1,600 baasuun bakka biraa qubachiisan. Baqattoonni hedduun biyyoota Afrikaa Saaraadhaa gadi jiranii fi Afgaanistaan irraa kan baqatanidha. Gabaasi guutuun akkattaa nutti dhiyaata. Akka miidiyaaleen Faransaay gabaasanitti poolisoonni lakkoofsi isaanii 600 ta'u gara buufata yeroo baqattootaa deemuun koolugaltootaa fi baqattoota buufaticha keessa turan mara gara jiddu galeessa magaalaa Paaris keessatti argamu tokkotti geessaniiru. Tarkaanfiin amma fudhatame kun ibsa mootummaan Faransaay godaantota biyyattiitti heddummachaa jiran dhaabuuf tarkaanfii akka fudhatu beeksisee booda. Ministeerri dhimma alaa Faransaay Christopher Castaner ibsa kennaniin tarkaanfiin kun kan fudhatame baqattoonni bakka deeman maratti buufata qubannaa akka hin ijaarreef ta'uu himanii bakka qubannaa haaraa baqattootaa 3 namoota 16,000 qabachuu danda'u ijaaraa akka jiran dubbatan. Baqattoonni Faransaay qubachiisuuf kaatu kunneen irra caalaan isaanii biyyoota Afrikaa Saaraadhaa gadi jiranii fi Afgaanistaan irraa kan baqatanidha. Baqattoonni hanga ammaatti koolugaltummaa gaafatanii iyyama argatanii fi kanneen dhimmi isaanii fudhatama dhabe yeroo gabaabaa keessatti irra deebiin akka ilaalamus himameera. Biyyi Faransaay lakkoofsa baqattoota biyyoota Awurooppaatiin ala dhufanii simachuu akka xiqqeessitu beeksisuun namoonni heeyyama biyyattii keessa jiraachuu osoo hin argatiin jiran kanaan booda tajaajila fayyaa akka hin argannes murteessitee jirti. Egaa daawwattoota keenya oduun OBN International kanuma gama kootiin nagaatti.